fedhii rabbiitiin guyyaa har'aatiin walitti deebinee jirra. Seenaan guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa tokko abbaa tokko ture. Abbaan isaaniis ilmaan sadii qaba. Ilmaan sadiin kana keessaa lama ni jaalata, tokko ni jibba. Ilmaan lameen kanaaf yeroo du'uuf deemu dhukkubfatee fayyaa dhabee yeroo du'uuf deemu dhaamsa dhaameef. Waan qabu hunda guutuutti dhaameefii du'e, tokko qofaa dhiisee waan jibbuuf. Ilmaan gurbaan inni tokko itti dhufe, yaa abbo anaafoo maal dhaamtaa jeen, waan jibbu jecha ilma isaa kana ati kana fudhadhu jeeti akkasitti lafa dhiitee kana fudhadhu jeen dechii kana jechuu. Maanaan hiikkaan saadaa kanatti awwaalame jechuudha. Du'ii kanatti awwaalamii. Akkasitti namtichi gurbaan kan inni jibbu kun akki jeen, horii keessaa hoo maal naaf dhaamtaa jeen. Jibicha tokko jira, qabeenya hedduu qabu keessaa jibicha tokko jira kan namni hin feene jibicha san. Jibicha alba'u takka. Jibicha alba'u san fudhadhu jeen. Beeki jaallateen kennineefisan. Tuffateeti jibicha alba'u san fudhadhu jeenti bakka. Akkasitti gurbaan dhiisee abbaanis du'e. Gizee du'u obboleeyyan lameen dechii qooddatan qabeenya hunda qooddataniiti. Guyyaa boodaa gurbaan itti dhufee dechii anaafis abboon naa kutee jira jee. Yoomsii kute kunoo dechii dhiitee ragaa biratti dechii dhiitee kunoo kana fudhadhu naan jee dechiin sun kiyyaa jee. Akkasitti seerri mirkaneesseef. Yeroo mirkaneessuuf obboleeyyan lameen bar dechii dhiituun isaasan kanatti awwaalame jechuudha jedhan. Seerri mirkaneesseefi dechiin kasaa ta'uu qabaa, ragaanis ragaa ba'eefi je'ee jira. Akkasitti duuba obboleeyyan lamaan sana aduwwii xalaata itti taa'anii osuma taa'aniiti jibichi isaasan kan duraan alba'uu uqqataan duraanii san fayye amma. Fayyee amma horii keessaa beekamee guddate. Miskiina gaarabbumaatu dirmataa fi yeroo boodaa inni mana hin jiru gurbaan san jibichi gurbaa kanaa nu cinqe jedhanii jibicha isaa jalaa ajjeesan. Yeroo duraa ajjeesanii duuba foon nyaatan dura kalloo qofa dhiisan. Yeroo itti dhufee jibicha isaa gaafatu jibichi kiyya meerre jedhe. Yeroo san jibicha kee ni ajjeefnee kunoo kalloon isaa hoo jedheen gogaa takkaa'uu kalloon isaa meerre jedhnaan ni ajjeeftanii fayyaadaa kalloo isaa meerre kalloon isaa jennaan kunoo achi gadi jira dhaqii fudhadhu jedhaniin. Dhaqee kalloo san fudhatee karaa guddaa naggaadeen irra deemtu tokko dhaqee kalloo kana fuudhee jechuudha. Akkasitti muka guddaa irra ol ba'ee ogguu naggaadeen jala dabruu dhuftu halkanii kalloo kana itti ijjise duuba shakam itti godhee maaltu muka irraa ganne nutti bu'a je'iitii fardeen torba meeshaa guutuu irratti fe'anii wajjin dhiisanii baqatan. Gurbaan akkasitti milkaa'ee faradoo sana ooffatee galee obboleeyyan isaa dubbisee obboleeyyan kiyya kaa'a irraa naahii kaafan faradoo kana. Eessaa fiddee jedhaniin kalloo kiyyaan gurguradhe jee. Nuti samma osoo kalloo geessine ni gurguranna. Horii waan qaban ajjeesanii kalloo geessanii gurguran. Gurguruudhaaf deeman jechuudha. Yeroo kanatti kalloo kana magaalaa geessanii kalloon bittanii uummanni magaalaan kalloo si haa godhu. Kalloon bittanii kalloo si haa godhu jedhaniin. Akkasitti duuba galanii gurbaa kanaatu akkas nu godhe miti jedhaniiti gurbaa kan dhannee ajjeefna jedhan. Yeroo jarri fiigaa galu inni mana hin jiru jechuudha. Jaartii isaatiin mana jirti. Jaartii isaa kana duuba waraanii habalee fuudhanii garaatti suuqanii ajjeesan. Ogguun ni dhufu jaartiin isaa duutee ciifti. Itti dhaqee jaartii kiyya ajjeesanii fayyaadaa
amma deemee jaartii isaa kana fe'ee bakka mana tujjaaraa tokko dhaqee halkan itti dhaqee aayyoo kiyyaan kunoo aayyoo kiyyaa wajjin hin deemu jana bulchaa buli huccurra buusee araftu jedhee raffisee jechuun nama du'aa ganama ka'eeti galuudhaaf gadi ba'ee gurbaa xiqqaa tokko qabanii dhaqii kaasee aayyoo kiyyaa jeen jaartii isaatii beekaa akkasitti ka'uu didde jeen akkasii gurbaa xiqqaadhaan hablee fuudhiitii garaa keessa suuqii jedhee itti agarsiise. Dhaqee gurbaan akka godhe ol seeneetuma iyyatti gadhiisee ollaan dirmate maali aayyoo keenarraa ajjiisan ollaan dirmatee dhufee namtichi mootiidha qabeenya guddaa kennaniifi duuba bakka san intala takka kennaniif jechuu intala bareedduu takka kennaniif akkasitti qabeenya saniifi qabeenya guutuu saniifi intalaa wajjin galee maaleesaa fidde jedhanii ammas obboleeyyan an kunoo jaartii kiyya san ofirraa gurgureetiin kana fudhadhee dhufe qabeenya kanallee isin kaduraanii waliin kadurii wajjin dhamaa jeen kaa qabdanii waliin akkasitti duuba itti inaafanii ammaatis dhufanii osoo mana hin jirre mana isaa irratti guban jechuu mana isaa kana daaraa godhan hoggoonni deemee dhufu manni gubate mana kiyya gubdanii fayyaada haa jeen akkasitti duuba daaraa kana kuntaalatti fe'atee kuntaala 7 godhatee deemee halkan na bulchaa jedhee limmataan hin deema jedhee fe'atee 7 san mana midhaanii takkaa jira mana san kaayadhu jedhaniin achitti dhaqee ol galfatee ganama ka'ee bakka ani hin deema midhaan kiyya gannaa baasaa jedhee daaraa achi kaa'ee midhaan isaan qaban 7 fudhatee fe'atee kute gizee dhaqee deemu ammaasis eessaa dhufte daaraa kiyyaan gurguradhe daaraan kana fiddee dhufte akkasitti jedhanii mana isaanii gubanii daaraa magaalaa baasan gizee magaalaa baasan daaraan bittanu daaraa si haa godhu daaraan bittanu daaraa si haa godhu uummanni habaaree jarri amma gurbaa kana ajjeefna je'iiti bishaan itti darbina je'iiti girrisaa galan jechuu yeroo dhaqanii jedhan har'a manatti arganiituma saanduqa tokko jira jechuu saanduqa san keessa buusanii itti danqaranii bishaan guddaa tokkotu achi jira kara bishaanii gaddeemanii jarri takka ta'anii hojjaa dhugan buna dhuguu jiran jechuu aboo kottaa buna dhugaa achuma kaayadhaa kottaa jedhanii waan qabdan karaa irraa maqanii hojjaa dhuganii isaanii achi jiru namni tokko namichi takka fardaan deema waa hunda guuttatee maallaqa keessa guuttatee farda isaa meeshaa itti naqee deema akkasitti duuba namtichi karaa bira kaa'anii silaa'u jarri achi keessaa gunguma ni gunguma aboo namichoo maali kan keessaa gungumu anaa bar maali rabbiin haasa'u jira rabbiin haasa'u jirta osoo nama dhufeen haasaa waan qabdu hunda ofirraa baasii achumatti dhiisi qullaa kottuu seenii ni dubbattaa jee namtichi farda irraa buhee dhufee irraa banee ol seenee alaan namtichi kaa keessaa ba'e kun alaan itti danqaree waan inni qabu san fudhatee farda isaatiif maallaqa hunda fudhatee deeme jechuudha. Jarri oggoo hojjaa fi buna isaanii dhuganii dhufan saanduqa fuudhanii kara bishaanii deemanii aboo na dhiisa aboo us jedhaniin geessanii bishaan keessatti dim godhanii bishaan keessatti namtichi du'e akkasitti duuba karaa galaa kutan ammoo gurbaa ofirraa ajjeefneemi jedhanii ofirraa galan eega jarri galee gurbaan farda isaa taa'ee maallaqaan dhufe eessaa dhufta jedhaniin duutee mi'ati kunoo bishaan keessaa hin fudhadhe farda kana jedhe bishaan keessaa mee dhaqee nu garsiisi nuti sin garraa bishaan keessatti yoo dhayine jedhan jennaan waliin deeman jechuu amma yeroo bishaan guddaan kun gadi fagoodha bishaan kun guutuudha farda gubbaarra dhaabee qarreerra dhaabee
suuraan fardaa bishaan keessaa waan mul'atuuf kun nolaa fardi jeen tokko dura buheeti gaditti utaale bishaan dhugee hayee jechuu maal jechuu jira jedhee gaafate an fudhadhee kottuu fudhadhu sin jechuu jira jeen kanaaf eessittuma kute walumaanuu rabbiin ni halaake akkasitti gurbaan jireenya bal'oo keessatti hafe haasinni kafedheehu galman gahu karoorrisaa jechuudha. Kana dhaggeeffattan hedduu galatoomaa. Maqaan kiyyas Kaalid Huseen Yaasinii qophii biraatiin walitti deebi'a.